Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyoota hundaa biyyoota 20 qabadhee dhufa. Hararree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas irraa karaa baankiitiin baankii Hawaashinirree biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Kalecha immoo karaa baankii Oromiyaatiin qabadhee dhufee jira jechuudha. Kalecha karaa baankii Oromiyaatiin kan guyyaa har'aa immoo baankii Hawaashii jechuudha. Baankii Hawaashiin biyyoota 6 qabadhee dhufe. Akkasumas immoo karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin immoo akkuma beekamu egaa biyyootuma 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa Waaqayyoo isin daganne nagaan Waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora. Manni kun mana keessanii chaanala kanas sabiskiraayib sheer laayik gochuudha. Gara maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo keenya hanga dhumaatti dhageeffadhaa isiniin jedha. Maaliif kun nama hundayyuu fayyada waan ta'eef viidiyoon koo maaliif oolmaa sharafaati waan ta'eef akkasumas illee viidiyoon koo gabaabduudha jechuudha. Yoo akkam baay'ate daqiiqaa 10 yoo isarraan kan hafe daqiiqaa 8 daqiiqaa 7 fi sekeendii wayii yookaan daqiiqaa 8 fi sekeendii wayiiti jechuudha. Baay'ate yoo baay'ate daqiiqaa 10 fi yookaan ruubii sekeendii waan ta'eeti jechaadha. Salphumatti malee baay'ee miti jechaadha. Viidiyoo baay'ee miti maaliif dura barreessi ilaaliin daddafee dubbadhaa jechuudha. Akka yeroo fixanitti dafee himaa jechuudha. Maaliif duraan barreessee qopheeffadha waan ta'eef jechaadha. Amma salphumatti biyyoota nani qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa, Riyaala, Hoomar Riyaala, Kuweet, Dinaara Baareen, Dinaara Joordaan, Dinaara Chaayinaa, Yowaanii, Iswiis Biraangii, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Turkii Liiree, Ijipshaan Paawundii fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankii Hawaashiin immoo kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Paawundi Sterlingii, Saawud Arabiyaa, Riyaalii, Duubaa dirhaama, Yuuroo fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa Hawaash baankiitiin biyyoota 6 jechuudha. Guyyaa har'aa immoo karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan qannasee jira jechuudha. Biyyoonni kan hin qannasne biyya 2 bichaadha jechaadha. Fakkeenyaaf birriin Israa'el guyyaa har'aa hin dabalee jechaadha. Birri Israa'el qofatu dabale malee biyyoonni kun qannasanii jiru jechuudha. Akkasuma Ameerikaa doolaarri guyyaa har'aa baay'ee hin qannasne jechuudha. Akkuma kaleetti jira hin qannasne jechuudha. Ameerikaa doolaarii bichaa fi birri Israa'el bichaadha malee salphumatti biyyoonni hunduu guyyaa har'aa qannasanii jiru jechuudha. Karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii jechaadha. Amma salphumatti Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Hararree Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 58 fi saantiba 16 jechuudha. Karaa Itoo Bilaak Maarkeet. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birrii 100 fi birrii 31 fi saantiba 92 jechuudha. Karaa baankii Hawaashiin Ameerikaa doolaariin tokko jechaadha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 14 fi saantiba 48 jechuudha. Karaa Itoo Bilaak Maarkeetiin jechaadha. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birrii 86 fi saantiba 07 jechuudha. Karaa baankii Hawaashiin Kanaadaa doolaariin tokko jechaadha. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 1 fi saantiba 90. Kan itti aanu Duubaa dirhaamiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 04 jechuudha. Akkasuma immoo Duubaa dirhaamiin tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birrii 32 fi saantiba 42 jechuudha. Karaa baankii Hawaashiin birriin Duubaay tokko jechaadha guyyaa har'aa. Kan itti aanu Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa Riyaaliin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 14 jechuudha. Akkasumas immoo Saawud Arabiyaa Riyaalii tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birrii 31 fi saantiba 74 sharafamaa oolee yookaan jijjiiramaa oolee jechuudha. Karaa baankii Hawaashiin kan itti aanu Hoomar Riyaalii karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 11 fi saantiba 42
Kan itti aanu Kuweetii diinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 15 fi saantiba 00dha jechuudha. Salphumatti birriin Kuweet guyyaa har'a birrii 500 fi birrii 500 fi birrii 15 jechuudha. Dhiifama birriin Kuweet birrii 500 fi birrii 15 jechuudha guyyaa har'aa. Kan itti aanu Bahareen diinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 19 fi saantiba 75. Joordaan diinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 23 fi saantiba 10. Chaayinaa Yuwaaniin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan guyyaa har'a birrii 22 jechuudha. Kan itti aanu Iswiis Biraankiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 90 fi saantiba 91. Paawundi Starlingiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 13 fi saantiba 04 jechaadha. Akkasumas immoo karaa baankiitiin baankii Hawaashiin paawundi Starlingii tokko birrii 100 fi birrii 73 fi saantiba 96 jechuudha. Paawundiin tokko karaa baankii Hawaashiin jechaadha. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 78 fi saantiba 62 jechuudha. Akkasuma immoo Yuuroon tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birrii 100 fi birrii 47 fi saantiba 68 sharafamaa oole yookaan jijjiiramaa oolee jira jechuudha. Kan itti aanu Koronnaadha. Koronnaan tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 42. Turkii Liireen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 04. Ijipshaan paawundiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 16. Dhiifama Yemen kan itti aanu Yemen rihaalii tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 64. Israa'el shekeliin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 45 fi saantiba 05 jechuudha. Birriin Israa'el guyyaa har'a birrii 45 galee jira jechuudha. Guyyaa har'aa jechuudha jalqaba birrii 45 kan galee jechuudha. Birriin Israa'el guyyaa har'a birrii 45 galee jira jechuudha. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 56. Indiyaa ruupeen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 84 sharafamaa oole yookaan jijjiiramaa oolee jira jechuudha. Kun salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin biyyoota 20 karaa baankii keessaa baankii Hawaashiin immoo biyyoota 6 qabadhee dhufee guyyaa har'aa kana fakkaata jechuudha. Kan biraa ani jedhu immoo akkuma jedhe egaa guyyaa har'aa immoo karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin baay'ee qannasee jira jechuudha. Birrii Israa'el malee akkasumas Ameerikaa doolaarii malee biyyoonni hundumtuu qannasanii jiru jechuudha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jechaadha. Joordaanii fi Beerut keessattuu warroonni mana madaabii jirtanii jechaadha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechaadha. Keessattummaa warroonni mana madaabii jirtan diinaara miti kan fudhatanii doolaariidha jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Lemneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama. Paawundiin Beerut yookaan Lemneen immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birrii Itoophiyaatii gadi birriin tokkichi paawundiin Beerutii birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Baay'ee xiqqoo akka birrii Paakistaan xinnoodha. Birriin Paakistaan fakkeenyaaf birrii Itoophiyaa tokko hin guutu jechuudha. Akkasumas birrii Yemen irree baay'ee xiqqoodha jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa birriin Paakistaan tokko 0 saantiba 56 jechuudha. Birrii Itoophiyaa guutuudhaaf ganaa saantiba 44 barbaada jechuudha. Saantiba 44tti daballee birrii Itoophiyaa guutaa jechuudha. Kanaafuu salphumatti warroonni Beerut jirtan irree birrii biyya sanii otoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaaronni immoo baay'ee jiru. Anas irrattuu doolaarii 3 maqaa dha'ee Ameerikaa doolaarii jedhee Kanaadaa doolaarii jedhee Awustiraaliyaa doolaarii irree jedhee jira jechuudha. Sadii kana keessa immoo kan fudhattanii jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut mana madaabii jirtanii jechuudha. Keessattuu kanan jedhu mana madaabii jiraniif hin jedhe malee kun ani beeku waan ta'eef kanan beeku warroota mana madaabii jiraniif hojjechaa jira waan ta'eef jechaadha. Ameerikaa doolaarii fudhattuu jechuudha. Akkuma jedhee Ameerikaa doolaariin tokko immoo guyyaa har'a birrii 100 fi birrii 58 fi saantiba 16 jechuudha. Kanan irra eeggattu yookaan assaabbattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut mana madaabii jirtanii jechuudha. Akkasumas immoo guyyaa har'a karaa
baankii keessa immoo baankii Hawaashii yoo hergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut mana madaabii jirtanii jechaadha. Birrii 100 fi birrii 31 fi saantima 92 herregattu yookaan assaabbattu jechuudha. Kana ta'a Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankii Hawaashiin sila ta'eefuu jechaadha. Salphumatti egaa viidiyoon karraa kana fakkaata jechaadha. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.